Ashama akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isin akkam nagaa keessaniiti anis nagaa kooti warroonni subscribe naaf goone subscribe godhaa like share gochuun dagatiin isin jedha maatii naaf taa'ii warroonni maatii naaf taatanii viidiyoo ani gadi furu hamma dhumaa warri naaf dhaggeeffatan guddaa tokko isin galateeffadha isin jedha warroonni immoo maatii naaf hin taane maatii naaf godhaa like share gochuun dagatiin isin jedha har'a kan isinii qabadee dhufe barnoota ta'a wanta irraa barattu jedhee tasanii qabadee dhufe innis maal inni yoo jettanii dura subscribe godhaa ka hamma dhumaatti subscribe godhaa viidiyoo kee dhaggeeffadhaa isin jedha innis mucayyoota akka hiriyyuma jechuudha isheen anaaf hiriyaadha jaalallee ishee biyyatti kan wajjinumaan jaalatte asitti wal jaalatanii turan jechuudha waggaa sadiif asitti iyyuu wajjin turan jechuudha biyyatti garuu musaa wajjin turan hin beeku inna goddanyaa isheetiin karaa isheetiin osoo hin taane beeku mucayyetti naaf laale jettee silkii mucichaatti kennite jechuudha. Na jaalatamoo nama biraa ni janajjanamoo hin janajjanu jettee itti kennatti jechuudha. Innis yaa'u maaliif akka jechuun diraamtii bakka yookiin aadaa waan qaban jenneen yookiin daakki jaalallee yookaan dheeraa wajjin turre qaba hin jenneen wajjinumaan haasa'ee mucayyattiinis akka isheen itti ergatte osoo hin taane isheen naalaadhaaf nama ni jaalatamoo lakkinaan qabamoo jedheeti si deebisamu jettee itti ergite isheen garuu achi dhagnaan mucichise itti tolee ta'uun beeku kazaan haasofsiise cirii isheetiyyuu gisee ishee dawwaliin bariin iyyuu mucaan garuu baay'ee hin dawwaluuf ishee tanaaf jechuudha. Egaa gaafa isheetti wal bareeshin egaa gaafa silkii tanatti ni kennitee fi egaa isa bira dhaqxe surmaayyuu dawwaluuf jechuudha. Bakka maal isheetu maal taatee baddee bakka maaliif naan dawwallee minaa itti gaafatti ishiin tuni bakka biiziin ta'e jedhaanii hojiin natti baay'ate akkasan ta'e maalan ta'e jedhaan jechuudha. Jechuun bakka saawuma itti baay'isa jechuudha. Ishiin laaluu fi deemtu tun immoo ayi qoy obsi si dawwala obsi jettiin isheen garuu isa wajjin janajjanaatti deemaa jiru jechuudha. Ishiin janajjanuu fi laaluu fi deemtu tun galuuf immoo muraasatu ishee dhaafee fi edaa isheen haala mijeeffachaa jirti isheedhaaf osoo hin taane isheetiif haala mijeeffachaa jirti. Biyya ni galtee biyyatti galtee oduu wajjin haasanii gizee akkanaa ta'an dhufa jetteeni itti himtee mucichi immoo booletti eeggatee booledha ishee fudhatee tuni amma kana mara hin beektu maaliif bakka maal godhee waan ofishiiti ishiin isa baddaltee akkasumatti of laalti jechuudha yeroo mara maalan baddalee maalan balleesse jettee akkasitti gaafii of gaafatti jechuudha. Innaa bakka mucayyattiin ishiin silaa waan namaraa fixattee jirti waan ta'eef kazaan booleetti eegeen hawaa kennee fi ishii simatee osuma aragaan illee fuudhee haatamu kazaan biyya eeggalteen booda isa bira geessan booda mucayyoo kanatti footoo isheetii fi footoo isaa kan inni yeroo hawaa isheedhaaf kennu kaatetti mucayyattii sanatti ergite miskiina rabbi innaa footoo itti kaatetti kenniti ishiin immoo bakka maaliif waan hin eegne jechuudha. Nuti osoo walillayyuu walitti nu araarsiti minaa jette waan akkasitti eegdudha malee waan akkasitti kan eegdayyuu miti. Bakka baay'ee aartee baay'ee gadditee har jaalallee biyya ijoollummaa hiriyaati jechee amaneen itti kennee dabarsee tunarra akkana na gootii innaa immoo gootee maaliif footoo natti ergiti arran biyya ormaa jiraachuu biyyan beektu mana madaama jiraachuu bakka baay'ee tokko gaddite jechuudha. Naanis bakka dhiisii carraa keetii kan ammoo ofuma keetii balleessitee ofuma keetii silkii lama godhattee maaliif hin laallee minaa hin jedhin jechuudha. Bakka baay'ee tokko intini jettee baay'ee tokko gadditee ani amma sitti maaliif innammoo gootee immoo footootti arguu qabdu maaliif yaaduu qabdi isheenis dubara waan ta'eef waan ishee gaattamu hin beektu. Sanumaayyuu yaa wajjinumaan daanii ammoo as deebi'u wajjin jayattiin yoo ishiin amma ishiin as deebi'u dhusuni mucaan dura ishii tanatti haasa'uu didee sunitti dhufnaan ishii taasisanii ishiin amma kara biyya arabaa deebi'u eddii natti haa'ii bakka ishee tana araarfachuuf ta'a jechuudha jaalaluma isaa duraa tana araarfachuudhaaf ni barbaada jechuudha. Bakka ishiin immoo amma akkaman godaanaan jette jechuudha. Jaalallee kiyya duraaniiti asittuu yoo waggaa sadii wajjin teenyarraa biyyatti illee wajjin guddanne akkaman godhee naan jette jechuudha. Ani akan deebiseetti fi akka biyyaatti warroonni immoo kanarratti koomantii jalatti deebisaaf jechuudha. Koomantii ilaalee
mucayyattiidhaan ibsanii jechuudha akka kiyyaatti. Mucayyoon tuni mucaan kun osoo duruma nama intin ta'u ta'e mucayyoon tun itti dhufteedhaaf hin simatu. Nan qabaa jaalallee waggaa dheeraa wajjin ture hin qabaa biyya akkasii jirti ishiin eega jiraa jedhee deebisuuf hin qabu tokko. Lammataa irratti immoo mucayyoo tana jaalatee booletti hababaa kenneefi fuudhee hamma wajjin jira taa'ee ishii tana immoo amma garana ishii kara biyyaatti kara biyya ormaatti ishii ergee ishii tanaan immoo kootu galiisin fuudhan kun likki natti fakkaatan maaliif waan hin taanes waan hin bareennes tuni yaa jaalala duraa wajjin dabarsanii dhugaadha namatti ulfaata nama gaddisiisa. Gin immoo mucayyittiin tun dhaqxee isaan gidduu seentee jirti osoo dhiistee inni amma jidduu lama kanatti hingalchaa hin deebisisa jechuudha. Kara biyyaa iyyaama biyyaa immoo kara biyyaa laa maaliif kun naggaadee jechuudha kan giddiirra jira jechuudha malee kun akkanatti bu'aa hin qabuuf jechuudha. Mucayyittiin amma ishee suni garana hin deebiti. Ishii nama wajjin jirtuun ishii jaalalli isaa duraa tana waan bilookii go'ee beekti malee hin beektu waan wajjin haasaa jiran hin beektu jechuudha. Inni immoo ishiin deemuu heddii ani duraa suman jaaladha sumatu natti ergee ani waan ani ishii barbaadee itti dhufee miti waan akkasii jedheeti ishii tana immoo sossobachaa jira jechuudha. Maalan godhaa naan jetti jechuudha. Ani immoo akkuma jedhe bakka lakkisitti haa hafu innis ishuma tana wajjin haa jiraatu takka ta'e silaa waan ta'eef atis carraa kee hin dhabdu hin jedheeni koomanteeritti deebisaa fi yaada keessa waan jettanii asumarraan immoo dhaamsananii dhaamu barbaadu gaafa nama tokko jaalanne qormaan illee maaliif barbaachise maali yoo qorres immoo namatti erguun maaliif barbaachise ofuma keenya hamma dandeenyu hamma beekumsa keenya nama jaalanne san laallachuu malee hiriyaan namni amanamu bara kana hin jiraata ta'an hin beeku garuu kara kooti jiraachuu danda'aniif mana godhan garuu hundum jira gara kiyyatti jechuudha. Maaliif ishiin amma hiriyaa ishiitti hiriyaa tiyya jettee fuuteetti kennite ishiin immoo jala deebitee kan of ishee godhatte inni immoo amma ishii sanuuyyuu immoo lakkii situ natti ergee ani hin barbaade suma barbaade jaan wanni kunillee ani hin beeku sirrii natti fakkaatu erguun kunis maaliif barbaachise ofumaaf nama san jaaladhee miti yookaan nama sanirraa hin amanuuti hegan hin amanne keessi koo hegan hin amanne ofuma kiyyaa ilaala wantoota tokkotti akkaataa dubbii isaatiin akkaataa yaada inni naaf yaadu jireenya isaa fuuldura naan mari'atamu naan hin mari'atu maatii isaatiin na dhoksamu hiriyoota isaa biratti na dhoksamu wantoota hundumattuyyuu na galchamu bakka jiraa miti akkas goona fuulduratti akkas goona yoo namni tokko jedhee namaan mari'ate maatii isaatis barsiisee bakka waan biraatillee miti qallaan malee aboke footoo kee poreefarii irra godhadhu kan kanaan illee ilaaluu ni dandeessa jechuudha. Ganaa silkii isaa fuutee dubaratti kennitee kuni ofii nama balleessuudha. Ani mucaa kanatti ilaalu yaa wanta itti ilaalleefillee ofii malee mucaan kun micoota na barbaade ofii isaati akkas hin goone. Isheen immoo ka amala itti toltee maal jettee mucaa kan akkas godhus ni dandeessi. Kanaaf yaa faaxiitti kenna dhagaye jechuudha. Nama tokko gaafa jaalattu ofuma keetti ilaallattu. Nama dhiisi gana goddanyaa kiyya akkasii kana na alaali na jaalataa hin jedhin ofii keetti silkii tokko yoo qabaatte siimii tokko banadhutu poreefaruma ta'e kan nama hin beekne bakka nama bareeda shamarran bareedduu ishee jechuudha. Fuudhi irra godhadhu dhugaa irra godhi ilaali hin haasa'amoo hin haasofsiisumoo bakka maaliif nama biraa yoo ta'e yoo nama si jaalatu ta'e hin haasofsiisu nan qabaa jaa gaaf sanatii edaan dhuguma na jaalatee jetta gaafa immoo ati shamarranii naa jaalachanitti kennite isheen footoo ishii itti gadi ergitii akkaataa dubbii ishii sagalee ishii bareechistii maal goote akkasitti haasofte kuni ofuma nama dogongorsiisudha. Inna kanas hin jedha warri ammaachifillee jaalalli keessan amanachuu barbaadan ofii keessanii laalladhaa nama itti hin ergina. Kinoo isheen tunu yommuu akkas taate as deebi'ee immoo ishee kanas barbaada jira. Ani kunis xuruu natti fakkaatu koomentii jalatti mee maal jettu? Mucayyoo tana ofii jidduu baastee jaalala ishee duraatti deemuu qabdi moo? Isaan lamaanii dhiistee
haa jaalatus haa jaalachuu sabatu dhiiste ishiin jaalalleen bira jaalachuu qabdu maal jettame komantii jalatti barreessan isiniin jedha. Anis immoo hamma danda'e itti mee jira jiru kana si wayyaa kan kee carraan lafuma jira dhiisii namichi kun osoo durmaas jaalate akkasiin godhu atis immoo balleessitee jirta erguu keetiif jedheen hin jira isinis waan jettan nan laala waan na dhaggeeffatanis galatoomaa isiniin jedha. Video kiyya subscribe like share naaf godhaa isin jedha guddaa tokkoon isin galateeffadha nagaadhaan ta'a.